Oromoo jabaa qabanii waa'ee guddaa qabanii mana qarqaaranii bakka rakkoo uumamaa kan jiru baay'ee galatamu. Hoosiyaan isin galateeffattee jirti. Yani koomenti keessanillee baay'inaan itti maan akkana jedhanii si jajjabeessan jajjabaadhu. Waan tokko rakkoon hin jiru. Nu hunduyyuu akkanatti mana namaa dalaynee biyya arabaatti mana namaa dalayneeti as geenne jedhee si jajjabeessaanillee isillee kanumarraa ka'ee kun isii fidee dhufeera. Yaada keessanii guddaa galatooma. Kabiraan mootu yaadni bira gaarii isiniin qabu jireenya Adaamaa akkamii Adaamaa jiraachuu barbaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nuti nagaa jirra galata rabbii. Duraan dursee Ramadaan Mubaarak deengatellee isiniin jenneerra. Maashaallah hin dhumatu Ramadaana baay'ee dasna jechaara. Ramadaan dhufeera inshaallah rabbiin nagaan nama suume nagaan namarraa milkaa'e Ramadaanillee nagaan geessu rabbiin haa taasisu. Har'a Fooziyaa wajjin deemnee dhufneerra. Kadirin jiru ettanii immoo share like nu gochuu dinnaan waluma isiniin qallada har'a Fooziyaa qabadhee dhufee jira. Yaada Fooziyaa qabadhee illee isinitti hima haga dhumaan wajjin tura. Kabiraan mootu namoonni jiruun biyya keessa mee Adaamatti akkamii jettanii jirtanii isaafillee deebii isiniif qabadheera. Waa'ee Fooziyaallee isiniif qabadheera. Haga xumura viidiyoo kiyyaa nu wajjin turan affeerraa kiyya. Kallattimaan dura waa'ee nu haasofna waa'ee Fooziyaa. Waa'ee Fooziyaa asirratti deengaddaa ani piraankiidhaaf jecha Fooziyaan uddana bira dhufte amma kan torbaan caalteerti viidiyoo tokko irraa wajji hojjedhee jira. Piraankii kadii irratti hojjechuufin Fooziyaa fide. Isarratti dhugaa rabbi dhugaa isiniin jedha gaarummaa keessan baay'ee argeera. Nama ashaangulliitii mallattoo boo'insaa qabdu maal irra godhanii mucattii tan akka obboleetti ta'eetti ilaali mucattii tan akka ilmoota ta'eetti ilaali adaraa sitti haa taatu. Nama rakkoo anatu beekaa mootu anatu waa'ee rakkinnaa beekaa mucattii tana rakkatteeti mana haadha ishiitii baate malee jaalatteeti miti akka ilmoota ta'eetti ilaali jettanii jirtan. Dhugaa rabbi baay'ee natti dhagahame koomenti keessan nuti ilaalu baay'ee natti dhagahame. Qoingentaa fiyyaadha. Kanaa jecha Fooziyaallee asumaan yaada isinii ibsiti. Anillee mootu yaada kiyya isinii ibsuudhaaf hin dhufe. Yaadni kiyya Fooziyaa dhugaa rabbi ani sijjammar dhiifa walaa godhaa sijjammar jechuun kun natti barateera. Ani jalqaba sararatanyaa barbaachisee yookaan mootu biyya arabaa deemee galee amma sararatanyaa barbaadachaaf miti ka'e isheeti. Sararatanyaa ka'e jedhee gaafsanillee ani maqaa isin beektanii yeroo jalqabaatiif gara viidiyoo dhufte waan ta'eef akkas jedhe malee isin sararatanyaa miti maqaan isii Fooziyaadha. Fooziyaa jedhee si yaama akkuma obboleeyyaniitti maqaadhaan wal yaamna. Kana waan ta'eef jaalalaa wajjin jiraannaa kabaja wajjin jiraachaa jirra. Ani mootu isii fide wanta dadhabee wanta hojiin mana keessatti kabbaduu hin fide malee taa'ee kana lukoorra godhadhee isii ergachuuf miti. Kabiraan mootu hojiin mana kiyya keessallee Mama wajjin kabbaadin hojiin ulfaatu hin jiru. Ijoollee lama qabaa isaan mana barumsaa naa hin geessitii gizee garannaa hin fiddi. Nyaatallee baay'inaan namoota hojjeta wanta humna kiyyaa waan ta'e na gargaarti uffata gizee miidhuu na gargaarti meeshaa naa deeyitii kanuma kana bakka wanti biraa tokko hin qabu. Ani hojii hin qabu waan dadhabeef malee hojii humna kiyyaa olii wanta akka hin qabu waan isii miidhu. Ani mootu kabiraan mootu yaadan gochaan isii miidhuudhaaf dhugaa rabbi wanni isii miidhu hin qabu. Mikinaan isaallee sababni isaas ani mana arabaa ture dhufee rakkoo argee jira gadi aantummaa haga namatti dhagahamtu argeera. Kanaa jecha rakkoo tokko irraan hin gahu abshiira isin mootu akkanatti isiidhaaf dubbachuun keessan dhugaa rabbi gaarummaa keessan nama gaarii akka taatan onneen keessan qulqulluu akka ta'e natti mul'ise. Baay'ee isin galateeffadha baay'ee isin kabaja baay'ee isin jaaladha. Yaada keessan immoo galmaan gahuudhaaf qophiidha. Immoo tokko rakkoon tokko hin jiru. Fooziyaan akkuma ijoollee xiyyaatti firii tokko irraa wajjin nyaannee burcuqqoo tokko wajjin dhuyinee bishaan kana dhuyinee nyaata bakka tokko nyaannee wajjin jiraachaa jirra. Namoota akka rakkoon tokko hin jiru. Akka maatiitti wajjin jiraachaa jirra waan ta'eef homaa hin yaadinaa isiniin jedha. Fooziyaan immoo tasumaan kunoo yoo haasoo qabeettee isinitti haasofti. Haala jireenyaa
yaani gaafii keessan isinaa galateeffattu isin jammar isin galateeffachuu qabdi. Dubbisteerti koomeentii isinillee baay'ee isin dubbattanii jirtanii galatuma jedhi salaam alaykum. Hayyee salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Na yaadu keessan baay'ee isin galateeffadha. Akkamiin manni keenya sitti tole moo iddoo bira dhuftee sitti tole moo si dabbare wanni hojiin sitti ulfaatu maaltu jira? Ijoolleen xiyyaa akkamiin malli isaanii itti nasuma. Hayyee ijoolleen baay'ee gaariidha. Bakka rakkoon qabdu. Qosiisiisaa sirrii dhugaate. Haasawaan. Bakka hojii mana keessallee xixiqqishuudha maa jabaa qabanii waa'ee guddaa qabanii mana qarqaaranii bakka rakkoon gumaa kan jiru baay'ee galatamu. Hooziyaan isin galateeffattee jirti. Yani koomeentii keessanillee baay'inaan itti maal akkana jedhanii si jajjabeessan jajjabaadhu. Kuma tokko rakkoon hin jiru. Nu hunduyyuu akkanatti mana namaa dalaynee biyya arabaatti mana namaa dalayneeti as keenne jedhee si jajjabeessaanillee isilleen kan warraa ka'e kun isii fidee dhufeera. Yaada keessanii guddaa galatooma. Kabiraan mootu yaadni bira gaarii isiniin qabu. Jireenya adaamaa akkamii adaamaa jiraachuu barbaada gaafa galee warroonni jettanii jirtanii isisan immootu amma biyyi keenya roobeedha isiniin jedhe roobee arsiidha isiniin jedheera asiin dura roobee arsii jiraachuuf adaamaa jiraachuun illee tokkuma ta'ee gisee amma lafa mana jireenyaa yoo ta'e hunduu waddadee wal qixxaa'ee jira. Waa'ee nuuroo jireenya mana keessaa as beekaa mana yoo ta'e hunduu jiruun Itoophiyaa keessatti hundi bakka hunduu wal qixxaa'ee jira. Bakka isinii ta'e filattanii jiraachuun fedhii keessan irratti hundaa'aa malee kun amma Itoophiyaa keessa bakka kanaan akkanaa kasa bakka kanaan akkanaa iddoo inni jedhamu jiru dhugaa rabbi. Waanuma roobetti fakkeenyaaf garbuu biyya keessatti irraa kasadhee Ramadaan achitti bituudhaaf achi deebi'an. Achittis kiiloon takka birrii 45 asittis kiiloon takka birrii 45. Wanni hunduu jireenyi wanni hunduu bakka hundaa wal qixxaa'ee bakka hundaa waddare bakka kamiyyuu filattanii jiraachuun isintu murteessa malee jireenyi asitti akkanarra shiidhaa asitti akkana hojjiidha jedhee wanni isinii hin jiru. Akkanatti mootu viidiyoodha yoo barbaadan inshaallah gabaa deeme gaafa rabbiin naan jesse viidiyoo waraabee waa'ee meeshaa ataakiltii bakka asbeesaa hunda isinii waraabee isinii dhiisa inshaallah yeroo gabaabaa keessatti laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan guddaan nu jajjabeessaa argama. Hamilee nuuf taatanii jirtan guddaa isin galateeffadha. Ammas nu jajjabeessuun keessan akkamitti ofiitti haa ta'u. Anis viidiyoo bareeda hojjedhee isinii dhiisuudhaaf ni yaala. Hayyee. Angara kiyyaan xumureera. Fooziyaa sheer laayik sabiskiraayib nu godhaa nu jajjabeessaa jedhiini ni jira. Hayyee bakka